Ashamaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota kiyyaa yooyyaa harka fuuni isiniin jedha. Sagarriin kiyyayyuu naaf hin qaramne. Har'a maal uffattee dhuftee naan jechuu dandeessanii? Maal uffattee dhuftee naan jechuu dandeessan isiniin jedha. Jallabiyyaa madaamii uffattee dhuftee naan jechuu dandeessanii. Uffata jallabiyyaa madaamii kana abbaa manaa isheetu shammoo meeqa bitee fi dhufee? Shan bitee fi dhufee ani jallabiyyaatiin qabu jallabiyyaa kana naa kennii naan uffadha tokko keessaa naan kan barbaade maraxi keessaa fudhadhu naan jettee naa kennitee jechuudha. Inni akka har'a immoo yaadadhee uffadhee dhufeetiin hin jira. Har'a madaamii fakkaattee dhuftee naan jechuu dandeessuun argitanii balaqqisaa asirraa qabaa. Inni harkisaallee dheeraadha nan gabaabsa isiniin hin jedha. Innaa wanti inni qabadhee dhufe waan gabaabaadha isiniin jedha. Ashamaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota kiyyaa yooyyaa harka fuune isiniin jedha. Hundi keessanuu viidiyoo kana sheer, laayik, kooment gochuudhaan na bira dhaabadhaa isiniin jedha. የምትከታተሉን ሁላችንም ይሄ ቪዲዮን ሼር ላይክ ኮሜንት ብታረጉን አግዙን ነው የምለው። ዛሬ አንድ ቪዲዮ አጭር ቪዲዮ ይዤ መጥቻለሁ ማለት ነው። በቻልኩ ቋንቋ እናገራለሁ ማለት ነው። በሁለቱ ቋንቋ የቻልኩ ቋንቋ በአማርኛም ቢሆን በኦሮምኛም ቢሆን አንዳንድ ነገር እየተቀላቀልኩ እናንታችሁ የምትረዱበት ይሄን ቪዲዮ ማለት ነው ይዤ መጥቻለሁ ማለት ነው። ሁላችንም ደግሞ ቤተሰብ የሆናችን አበረታቱኝ። ቤተሰብ ያልሆናችሁ ደግሞ የኔ ቤተሰብ ሁኑና አግዙን ነው የምላችሁ። እና እኔ አንድ ቪዲዮ ይዤ የመጣሁት ዛሬ ማለት ነው ሶሻል ሚዲያ ላይ የሚሄደው ሙባረክ ሙሰማ ማንም የማውቀው የለም ማለት ነው። ሁላችን እናውቃለን። እና ሙባረክ ሙሰማ namni wallaalee hin jiru jechuudha. Hundi keenya ni beekna. Inna rakkataa kan bira dhaabbata jechuudha. Rakkataa yeroon sinin jedhu warroota kaleen isaanii dhaabbattee kaleen isaanii hojjechuu didee deebisaati immoo warroota karaa seera malee deemanii jechuudha. Seera malee deemanii warroota karaatti qabamanii hidhamanii deebisanii immoo erga hidhamanii ka'aniin booda immoo jechuudha birrii hamma kana fiddan malee yookiin kalee keessan of keessaa baastanii gurgurtan malee jedhanii warroota hidhamanii yookiin immoo kalee isaanii of keessaa baasanii kennuudhaaf warra qophaa'anii isadha jechuudha. Kan qaqqabee baasaa ture haadha keenya tokko ijoollee kiyyan guddifadhattee biyyaa baatee isheen illee achitti qabamtee maqaa Mubaarak Musammaatiin jechuudha. Kan isheen achi baatee birrii uummanni walitti guure haa ta'u birrii kana uummatatu walitti guura. Beera sabii kamtu walitti guura. Beera Oromoo miti hunduma isaa jechuudha. Beera sabii roon sinin jedhu Itoophiyaa keessaa beera sabii 84 qoonqaanis akkasumatti jira jechuudha. Garuu kana hunda keessa kan isa biratti gargaaramu kan Mubaarak Musammaa biratti gargaaramu saba tokko bichaa miti jechuudha. Yookaan saba Oromoo bichaa miti yookaan saba biraa bichaa miti. Beera sabii hunda achitti gargaarama jechuudha. Namoonni gargaaramuu barbaadan hundi isaanii ni dhaqanii ni gargaaramu jechuudha. Warroota immoo kaleen isaanii dhaabbattee birrii miiliyoona 2 birrii miiliyoona 3 warroota gaafatamanii hindi deemtan malee hin fayyitan warroota jedhan nama meeqa jechuudha. Mucaan kun kan du'arraa oolche innaa amma immoo samoona tokko itti duulamaa ture. Baqa waan baay'ee jedhanii maqaa ture isaa turanii isanne birrii walitti guuree birrii kana ittiin uummata gargaaraa ture kana birrii nyaattee birrii uummataati nyaattee jedhanii jechuudha. Kan maqaa isaa xureessanii warroonni akkas jedhanii maqaa mucaa kanaa xureessanii warroota ofii isaaniitii beekamtii bakka Mubaarak Musammaa bu'uudhaaf yookiin immoo qinaatii yookiin immoo miqqinyinatiitu qabe malee mucaan kun birrii namaa hin nyaanne jechuudha. Isin galee birrii kana hin nyaanne birriin walitti guurrame akkuma akkaawuntii isaarra galeetti jechuudha.
gara biyyaatti kan ergame. Garuu maal jedhanii birrii walitti guurrame keessaa gimmaasha nyaatteetii gimmaasha biyyatti ergitee jirta. Waliin nyaanneef malee sin sodaadhe waliin nyaanneef sin sodaadhe malee birriin uummataa si bira hafee jira jedheeni. Jechuun nama beekamaadha. Waliin nyaatanii jiru Kaayiroo keessatti waliin dhuguu waliin waa hundaa godhu jechuudha. Innaa kanaafuu otuma akkas godhanii jiranii assaabbadha. Okay, birrii keessan assaabbadha. Birriin na biratti guurrame birrii amma kana uummataaf dabarsee kenneera. Gaafa birriin kun assaabamu likkii darbetti fudhatamee jechuudha. Eessatti kan darbe? Biyyatti kan darbetti jechuudha. Innaa kanaafuu maal siniin jechuu barbaadee tananii erga immoo assaabamee ka'ee booda immoo jechuudha. Birriin sun erga assaabamee birriin sun meeqatu biyya galee meeqatu uummata bira ga'e yoo jedhamu erga assaabamee booda immoo bilbila kee keessatti birrii hafetu jira. Kan giiftiin kennametu jira. Kan kachaabbii immoo maal jedhan kan kennamutu jira. Warroonni kun bilbila kee keessatti hafanii jiranii bilbila keellee fidi jedhan. Yoo bilbila isaas gadi baasanii birriin kun herreegamu birrii uummataaf gale malee birrii Mubaarak biratti hafee hin jiru jechuudha. Innaa Mubaarak musamma maal argate? Dhugaasaa argatee uummata fiilla fiitiitti nama kuma meeqa keessatti hattummaadhaan yookiin immoo hawwaarraduu barbaadaniitu Waaqayyo dhugaa isaa baasee amma immoo kunoo dhiibanii gargaarsa keessaa baasanii jiranii. Isinii galee ofii isaaniitti beekamtii argachuudhaaf kunoo naannoo Arsii keessatti jechuudha. Uummanni rakkatee buqqeetu jira. Isaan gargaaruudhaaf jecha kan dur eessatti gargaaramaa ture Mubaarak musammaa biratti gargaaramaa ture jechuudha. Uummanni kamiyyuu jechuudha. Kanan jedhu sanan jedhe adda baasee waan hin dubbadhu qabu jechuudha. Innaa mucaan kun nu biraa dhugaa qabamoo hin qabu yoo jenne mucaan kun dhugaa nu biraa qaba. Haqa nu biraa qaba. Nuuf xaareera. Nama dhibame nuu yaale nuu fayyiseera. Kan mana hidhaa keessa jiru birrii haga kana fiddan malee hin ajjeefamtu warroota jedhaniin jara kanallee birrii kana walitti guuree mana hidhaa baaseera. Lubbuu nama meeqa baraareera jechuudha. Mubaarak musammaa galata guddaa saba hundaarraa qaba jechuudha. Keessumaa saba Oromoorraa galata guddaa qaba mucaan kun jechuudha. Innaa kanaafuu namni jabaasaa tokko jabeeffachuu qaba ture. Isinii galee miti? Amma mucaan kun jabaadha. Barana miti kan inni jammare hidimee likkisaati jechuudha. Kan inni uummata bira dhaabbatu hidimee likkisaati jechuudha. Kan inni uummata gargaaru jechuudha. Isinii galee? Innaa kanaafuu ani wanti isiniin jechuu barbaadu sagalee ta'aa fi maqa xureessii bakka haadha ofii boolla keessatti arrabsuun haadha duutee boolla keessa jirtu ol baasanii jechuudha. Otoo haadha qabanii namni lafa keessaa bahee hin jiru. Kan sin garran hundi keenyayyuu haadha qabna jechuudha. Haadha malee hin dhalannu. Isinii galee? Nutis immoo booda haadha ilmoo ta'uu dandeenya. Innaa har'a gisee haati keenya lafarra jirtu osoo arrabsamtu isheen duute lafa keessatti amma fakkeenyaaf haati Mubaarak musammaa jechuudha. Nama lubbuudhaan addunyaa kanarra jiru miti. Lubbuudhaan hin jirtu jechuudha. Duuteetti hin jirtu lafa kanarra. Garuu wanti isaan godhaa jiran warroota du'anii lafa keessa jiran ol baasanii sooshaal miidiyaa irratti anatu haadha kee akkas godhe jedhanii arrabsu jechuudha. Innaa kanaaf hundumti keenyayyuu of eeggannoo haa godhannu. Haadha keenya manatti hin arrabsiifnu. Haadha keenya kan duute boolla keessatti hin arrabsiifnu. Haadha keenya kabajaa qabdi. Isinii galee? Akka keenya miti ishiin yookaan sooshaal miidiyaa kana fayyadamuu beekti yookaan fayyadamuu hin beektu. Waan uummanni godhaa oolu kana isaan hin beekan jechuudha. Hundi keenyayyuu namoonni baadiyyaa keessatti dhalannetu jira. Namoonni magaalaa keessatti dhalannetu jira. Keessumaa ilmaan qotee bulaadha jechuudha. Warroonni itti baay'annu. Innaa kanaafuu haadha keenya manatti hin arrabsiisinaa isiniin jedha. Mubaarak musammaa immoo saba kamirraayyuu saba hundaarraayyuu galata guddaatu qaba isiniin jedha.
እና ከናፉ እና akkas hagoonu siniin jedha hundi keessanuu sagalee ta'aa fi uummata biratti akka deebi'e ani gargaarsa keessaa baay'eetiin hin jira ani gargaarsa keessa hin jiru gargaarsa dhiiseera kan jedhu bira jira siniin jedha kanaafuu kan uummata isaa biratti deebi'e uummata isaa gargaaree kan dhibame dhibeerraa akka fayyu uummata beela'ee uummata buqqa'ee akka gargaarsisiisuu hundi keenya sagalee haa taanuuf siniin jedha እና እኔ ያልኳቸው በአማርኛ አንዳንድ ነገር ልናገር አንድ ነገር የምናገረው ማለት ነው የሙባረክ ሙሰማ የሚታውቁ ሰዎች ሶሻል ሚዲያ ላይ ብዙ ሰው ይረዳል ማለት ነው ብዙ ሰው ይረዳል እየታመመበት እየታሰረበት ሁሉ ነገር እየተደረገበት በብዛቱ ብር ሲጠየቅ ማለት ነው ብሩ ይጠየቃል ወደ 1000 ሚሊዮን ወደ 2000 ሚሊዮን ምናምን ሲጠየቀው በብር በብዛቱ ብር ላይ ምንም ሲያረጉ ሲያጡ ማለት ነው ርዱኝ ብሎ ወደ ሚዲያ ላይ ይወጣሉ ማለት ነው እናታችን እና ብዙ ሰው ብዙ